Ashuma daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo akkam nagaa fayyaa jirtu. Arras pilaatfoormicha haarawaa tokko kan Maarch 27 irratti jechuudha. Dhufeedha jechuudha. Isa kana piroosesii aappii isaa osoo hin xumurre jechuudha. Ani dafeen viidiyoo isaa hojjedhee isinitti argisiisuu barbaadeeti jechuudha. Kana jechuun haga ammaatti laanguweejii isaa sirreessinee wantoota hedduu kan sirreeffamuu qabu sirreessinee hagasitti jechuudha invite friendii akkasumas wantoota keessoo isaatti biyyoo qabdan tokko tokko isinitti himuu barbaade. Jalqaba yeroo galmooftan asirratti lakkoofsa bilbilaa keessan barreessitu duwwaa 9 jettanii eegaltu jechuudha. Duwwaa 9 gootanii jechuudha haga lakkoofsa bilbila keessanii guutuu jechuudha. Guutuu isaatti ergasii asitti immoo paaswoordii keessan haga dijitii 6 yookaan dijitii 8tti guutuu dandeessu jechuudha. Isa as jalqaba kanarratti jechuudha. Lammaffaa kanarrattis ni dandeessu jechuudha. Lammaffaa kanarrattis dijituma gubbaa kanaa jechuudha. Yeroo lama barreessitu paaswoordii pilaatfoormii kana duraatti jechuudha. Paaswoordii yeroo lama asirratti barreessitu. Ergasii isa kana kanatti dhiiftu jechuudha. Ergas hunda xumurtanii booda kana tuqxu jechuudha. Erga kana tuqxanii isin galchaa jechuudha. Ani immoo waan hin galmaa jiruuf battaluma gabaabumatti seenee isinitti argisiisa jechuudha. Kunooti ani seeneen jira. Keessoo isaa kun haala kana fakkaata jechuudha. Akkuma jalqaba seentanii gara Telegram channel isaaniitti isin galchaa jechuudha. Telegram channel isaanii haga ammaatti membarii hedduu isin qabu jechuudha. Haaraa waan ta'eef seeneen isin argisiisa kunoo isuma asitti argamu kana tuqxu jechuudha. Yeroo takka isaa as jiru kana cuqaastu jechuudha. Erga siyaasa isin fidaa jechuudha. Kunooti inni kun customer service dha. Inni lamaan kun jechuudha. Customer service dubbisuu dandeessu. Yeroo deposit gootan asumaan isinitti himuu barbaada. Wanti gootan jalqaba deposit gochuun duratti customer service dubbistanii deposit akka gochuu barbaadan ittiin qabdu jechuudha. Maali dafee activate ta'ee akka deposit keessanitti isiniif galuuf jechuudha. Ani immoo kana isinitti argisiisu amma channel isaaniiti. Channel isaanii kunoo Telegram isaanii kana jechuudha. Yeroo takka kilik gootu ergasii kunoo haga ammuma seenaa jiru jechuudha. Namoonni hedduun isaanii amma seenaa jiru. Kunooti membarii isaaniis ilaaluu dandeessu. Membariin isaanii namoota 30 takka jechuudha. Haga ammaatti haaraa waan ta'eef jechuudha. Isa kana seentanii jechuudha eegalus dandeessu jechuudha. Kanaafuu pilaatfoormichi haaraa ta'uu isaa asumaan isinitti argisiisuu barbaadeeti. Gama kaanitti yoon darbu erga kana hubannee booda wanti haaroonni kan biraa immoo invite friendii dha jechuudha. Namoota affeeruu irratti jechuudha. Linkii keessanii jechuudha namoota affeeruudhaan boonasii argattu. Boonasiiwwan sanas isinitti argisiisa jechuudha. Fakkeenyaaf erga kanatti seennee akkuma jalqaba seentanii birrii 50 jechuudha kan isiniif kennu jechuudha. Akkuma argitanitti akkuma ani seeneen jechuudha 50 naaf kennee jira jechuudha. Haala kanaan eegalama. Ergasii invite friendin immoo kun gama kanaan jira jechuudha. Isa kana jechuudha. Yeroo takka kilik goona. Kilik yeroo goone invite yookaan linkii keenya fudhanneeti referral link jechuudha. Namoota affeeruu barbaannuuf share goona jechuudha. Akkuma argitanitti kunoo linkichi isa gadii kana jechuudha. Yeroo takka kilik gootu yeroo takka kilik yeroo gootan copy clipboard ta'ee jira jechuudha. Isa kana fuutaniitti share gootu jechuudha. Kanaaf gadii kanattis namoota affeeruudhaan wantoota argatamtu jira jechuudha. Gadii kanattis jechuudha. Inni biraa productoota jechuudha. Productiiwwan bitamuu qaban kun asirratti argitu gadii kanatti jechuudha. Isaasii kana yeroo takka kilik goona. Erga kilik goone productiiwwan meeqarraa akka depositiin eegalamuu fi wantoota tokko tokko ilaalaa jechuudha. Akkuma argitan jalqaba irratti kan 700 deposit godhamudha jechuudha. Kan jalqabaa jechuudha. Daily immoo 100 qabaa jechuudha. Daily 100 kannaa jechuudha. Garuu waan depositiin isaa jechuudha 700 jechuudha. Ammas guyyoota 365 jedha jechuudha. Kanaaf inni kunis yeroo ilaalamutti baay'ee bareedaadha. Inni biraa immoo isa lammaffaati 1500 deposit godhama.
ergasii daily garuu 214 tuqaa 3 ta'a jechuudha. Karaa kanaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Karaawwan deposit godhaman keessaa jechuudha. Productiiwwan kanneen kanarraa jechuudha. Kanaan isin gorsu yoo jiraate productii isa jalqabaate jechuudha. Maaliif portfolio akkuma kana dura isinitti himaa jirre jechuudha. Platformiiwwan garaagaraa irrattis akka hirmaattaniif jechuudha. Platformii tokko qofa irratti dhiibbaa gaggeessa waan ta'eef kan isinitti himu jechuudha. Kan 700 kanarratti daily dhiibbaa argattu jechuudha. Kanaaf kana jechuun guyyoota 7 keessatti kan seenudha jechuudha. Kanaaf haala kanaan isa kana hubachuu qabna. Inni biraa immoo isa asii kanatti cuqaasne jechuudha. Gadi xumuraa kanatti jechuudha. Wanta godhamuu qabu withdrawal gochuudhaaf jalqaba wanti qabaachuu qabdan akkaawuntiiwwan akka CBE commercial jechuudha. Commercial baankii qabaachuu qabdu akka isiniif seenuudhaaf jechuudha. Akkasumas minimum withdrawal meeqa akka ta'es isinitti himaa jechuudha. Asumaanuu fakkeenyaaf withdrawal gochuudhaaf jalqaba irratti jechuudha. Isa kaasii kana seenneeti withdrawal isaa isinitti argisiisaa jechuudha. Kunoo withdrawal gochuudhaaf isa kana cuqaasne yeroo takka kunooti withdrawaliin seera isaa gadi kanatti ilaaluu barbaanneeti jechuudha. Kunooti withdrawal minimum isaa jechuudha 180 akkasuma percentaa 15 withdrawal fee qaba jechuudha. Sa'aatii wanti withdrawal godhaman keessaa sa'aatii 4 ganama jechuudha. Ganama sa'aatii 4 irraa eegaleeti jechuudha. Kan eegalamu jechuudha withdrawaliin jechuudha. Isa kana akkuma beektaniifiin asumatti isinitti argisiisaa jechuudha. Kanaafuu inni biraa immoo wanti guutamuu qabu akkaawuntii keessan jechuudha. Amma deposit akkaataatti godhamu keessaa inni jalqaba. Isa asirratti arginu kana jechuudha. Isa kana yeroo takka click goona jechuudha. Akkuma nu naqeen jechuudha. Platformiin jalqabaa minimum isaa 700 jechuudha. Akkuma gadi kanatti argitan kan 700 jennee click gochuu qabna asirratti jechuudha. 700 erga barreessine akkasumas asumarratti kan gadi kana cuqaasne jechuudha. Ergasii nu dabarsa waan ta'eef gama deposit account irratti jechuudha. Transfer irratti kunooti amma kan olii kana cuqaasne jechuudha. Akka gama account irratti copy godhannee CBE appidhaan erginurraa jechuudha. Platformiiwwan kanarratti jechuudha. Karaawwan deposit irraa godhan keessaa tokko kana jechuudha. Kana duras hojjannee turre jechuudha. Platformiiwwan akkaataatti godhan keessaa inni kunis jalqabuma CBE qofaan jechuudha akka ta'u asumarraa hubachuu qabdu. Ergasii gadi kana cuqaasnaa. Ergasii asii kanatti yeroo takka click goona jechuudha. Copy erga ta'een booda jechuudha. Gama CBE appitti darbina. CBE appitti darbina maaliif isa kanatti darbuudhaaf CBE appitti darbina jechuudha. CBE appitti erga darbinee copy goonee akkasumas screenshot goonee xumurreen booda gadi kanatti dhufnee cuqaasna. Ergasii asirratti immoo screenshotii nuti goone sana irratti galchina. Akkasumas maqaa nama galchee asirratti barreessina jechuudha. Erga isaanowwan kana xumurreen booda gadi kana yeroo cuqaasnetti jechuudha ni xumurraa jechuudha kaffaltii keenya irratti jechuudha. Erga xumurreen booda screenshot nuti goone sana jechuudha customer service ergina. Jalqaba isaanowwan kana eegaluudhaan duratti customer service dubbistanii deposit gochuu akka barbaadan itti himuu qabdu. Maaliif akka dafee jechuudha isiniif activate balance irratti galuudhaaf jechuudha. Ergasii balance kana irratti galuu dirqama galuu qabaachuudha. Erga balance kana irratti galee booda productiiwwan isin deposit irratti gootan sana cuqaastanii jechuudha buy gochuu qabdu jechuudha. Kunooti erga kana seentanii productiin kana dura isinitti argisiisa jechuudha. Isa sana keessaa isa fakkeenyaaf 700 irratti kan deposit gootan yoo kan ta'e producticha sana cuqaasuu qabdu jechuudha. Kunoo isuma kana jechuudha. Yeroo takka as cuqaasna jechuudha. Erga as cuqaasneen booda akka bitamu nuuf ta'a jechuudha. Kanaaf asirratti argina jechuudha. Kunoo isa gadi kanatti jechuudha. Erga isa kana keessaa deposit goonee buy gooneen booda isa gadi isa gama right hand jiru kana cuqaasne productiin keenya jechuudha as keessatti argamu qaba. As keessatti erga argame seenuu isaa beekna jechuudha.
Kanaaf namoonni galmaa barbaadan jechuudha description jala isiniif hin kaa'u akkasuma telegiraamii chaanalii keenya keessatti share goonee jirra waan ta'eef isa sana keessaayis argattu jechuudha. Kanaaf namoonni chaanalii keenya haaraa taatan subscribe like share gochuudhaan miseensa keenya ta'a akkasumas customer service argachuuf bifa gamanaatiinis argachuu dandeessu isa kana jechuudha. Cuqaastanii jechuudha. Asiin dubbisuu dandeessu jechuudha. Isaan wal lamaan kana keessaa jechuudha. Kanaaf bifa kanaan hojii kana eegalamuu dandeessu. Kana haaraa waan ta'eef hin dafee akka hubattaniif jechuudha viidicha isiniif irraa hojjedheen. Kanaafuu qophiin har'aaf qabadhes isuma kana fakkaataa jechuudha. Haga viidiyoo kaanii wal arguutti nagayaan tura.